Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu fayyaa nagayaa. Ar'as video biraatiin isinii dhufee viidiyoon ar'a dhufeen faxara godhutti jira. Faxara yeroo gabaabaa keessatti ka sa'aatii isinirraa hin fudhanne ka yeroo jarjara gootan san isinitti agarsiisutti jira. Warri channel kanaaf haarawaa please subscribe naa gochuu hin dagatinaa. Warri subscribe gootan galatoomaa, hedduu galatoomaa isiniin jedha family kiyya ta'uu fi kanaafuu channel kana yoo laaltan please like share naa godha. Amma wanni anasii qabu killee takka qaba. Namuu haguma baay'ina keessaniitiin gootanii har'a xiqqishuma godhutti jira. Killee takkitti tanatti deebi'ee sukkaaraan itti naqadha. Sukkaaraan lemaan kamata akka itti naqaa ittiin heddummeessine. Soogiddaillee itti godhee xiqqishuma irra godhee soogiddaillee eegas akkanatti waliin dhahadha. Aanan itti naqadha. Eegaa aanan itti naqe booda xiqqishuu ammallee bishaan itti dabala. Hedduu laafaadha yeroo jarjara ammoo hedduu bareedaadha. Ijoolleen faan hedduu jaalatti. Kanaafuu amma harcee itti naqadha. Eegaa harcee itti naqadhee hagana soba waliin dhahee haga gaarii akka inni akka gaarii bishaanii wal seenutti kunoo haala kanaan furdatuun qabu. Akkanatti qal'atuu qaba. Akkuma qamashaa yeroo buddeena fakkaata. Buddeena gootu. Kunoo amma eeleetii irra kaa'adhee eeleetii irratti akkanatti ibidduma qiyaasa irratti ibidda hedduu odoon ta'in kama qiyaasa irratti goota. Akkanatti eegas itti gara galfadhee gara lachuu eega inni xiqqishoo akkana ta'e xiqqoo zayitii irra buufadha. Ittiin heddummeessu xiqqishuma irra buusa zayitiillee. Eegasii akkanatti kunoo akkanatti bilcheessee kunoo akkana jira bareedaadha. Ammoo yoo lammata akkanatti kalammata itti deebistu paper toweliin akkasitti zayitii irraa goggoysuu qabda. Eeleerraa maal jennaan yoo zayitiin irra jiraatte kalammataa irratti deebii akka gaarii siin bal'atu hin ciccita. Kanaaf zayitii akkasitti irraa haqachuu qabda odoo irratti hin bal'ifnee jechuudha. Yaa kunoo akkanatti haala kanaan eega inni xiqqishuu garagalchee xiqqishuu ni bilchaate booda zayitii xiqqishuu irra dibadha. Kunoo akkasitti bilchaatee hedduu bareedaa baay'ee takka namatti tola. Yoo akkana eegaltan yeroo hedduu dhimma fayyadamtan jechuudha. Kunoo akkasitti maraa godhadhee qixxaa kiyya geeffadhee eegas ammoo killee godhuu fedha ka isa waliin nyaatanii yookaan ammoo daa'ima waliinillee akkanumatti nyaachuu dandeetta. Killee xiqqishuutti godhutti jira. Zayitii xiqqishuu irra buufadhee shunkurtii itti buufadhee eegas shunkurtii fi zayitii xiqqishuu eega isin bilchaatte booda timaatima itti naqadha. Eegas timaatima kana akka inni akka gaarii laafutti bilcheessa. Eega inni bilchaate booda kunoo qaaraa ka bifa lama itti naqadhee kana mangumne sanii irraa dhiisuullee hin dandeetta yoo barbaaddanii. Kunoo killee lama itti naqee killee lamii hedduu hin bilcheessanii yoo hedduu bilcheessanii goggoydellee akkasuma namatti hin toltu. Kunoo eegas qaaraa kiyya itti naqadha. Killeen tiyyallee hin bilchaatte hagana. Amma kunoo baafatutti hin jira. Hedduu salphaadha yoo gootan yeroo jarjaraatiif keessattuu yoo ganama ijoolleen uskuulaaf jarjartee ijoolleen uskuula deemtee waa lafa hin jirre kana yeroo daqiiqaa 10 akkasirra sirraan fudhatu. Kana gootee fi qixxama qofa akkanatti gooteefillee daa'ima irra buustee fi akkasitti nyaatanii ni deemanii. Kanaafuu galatoomaa na waliin turuu keessaniif warri subscribe hin godhin please subscribe naa godha. Warri subscribe gootanillee notification bell san hit godha akka yeroo wanni ani post godhe haarofni martuu isin bira gahutti yoo inni isin bira gahee akka argitanitti. Kanaafuu yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Hedduu galatoomaa isiniin jedha. Nagaya keessa naa turaa. Nagayaan jiraadha. Bye.